gochuu jira jechuudha. Malee an waan kashlabbee Oromiyaa tana hattutti hin beeku malee mootummatti hin beeku jechuudha. Arra deebiin teenya nu deebitee jirti galatooma. Thank you so much. Ummata si abdatee, si jaalatee, si fudhatee, siif jecha gidiraa arkee, si filatee, rooba keessa dhaabbatee, caama keessa dhaabbatee, si filatee kana dhageeffachuuf thank you so much. Thank you so much. Irra deebuudha. So ummanni keenya ganaa qalbii takkaan wallaggarraa waraanni ka'u jiru, waraanni isin dhiisee deemu jiru, waraanni tokkolleen ka isin dhiisee deemu jiru. Nagayaan ta'a. Way tiim qabrichoo, way tiim qabrichoo. Ya Rabbi kiyya beekamu maanta. Arra gammachuula ijjiti yatnu kaamera iskriina na arkaan jirtu wallahi. Nama akkanaatiin bulee yooniin du'e jannataan seena si galeen. An ogginaasa'u mootummaa jee ogginaasa'u federaal irraa hinaasa'u jira. Kashlabbee dakatan irraa haasa'uutti jiru. Warri kashlabbee maraatan as jalaa ba'a. An nama guddaa irraa hinaasa'u jira. Nama mataan deemu irraa hinaasa'u jira malee kamiilaan deemu irraa haasa'uutti jiru jechuudha. So arra dhugaan teenya baga baatee jetti. Irra deebuudhaan dhugaan baate akkuma beekamu nama dhugaa dubbachuun beekamu nama arraa miti gaafa geetaachoo asaffaa gurra namarraa guuru mataa namarraa guuru dhugaa dubbachuun beekame kabajamoof jaalatamoo obbo Taayyee Dandaarraa sukuriitii kaasuun keessan ni yaadatama. Sukuriitii kaasuun jara keenya ni yaadatama. Isin hundinuu quba qabdanii jechuun waan san break news jennee isinii gadhiifnee jirra jechuudha. Ilmi haqaatu ilmoo haqaatii quudhaa ugii jennu waa malee miti jechuudha. Ilmoon haqaa Taayyee irraa sukuriitii kaasanii shaneetu jeese jechuuf shanee isaanii qopheeffatanii isaaniif quban qabanii bar. Ummata gartee osoon wayyaanee jala oriu kaabinee amata 27 osoo wayyaanee jala oriitu hudduun isaanii daataa fixatte kan nama seetanii seesin. Taayyee irraa sukuriitii kaasaniiti Taayyee ajjeesuuf shanee ajjeese janiitti qopheessuuf eenyu akka hudduu isaanii jala jiru quban qabu jechuudha. Meetira meeqa sigale hangam takka akka nyaatan hangam takka akka farshoo dhugan wiskee isatti akka dhugan dhiirti akka isaan qorachaa jirtu kaameraan hudduu isaaniittidha akka ta'e quban qabanii jechuudha. Isaan Taayyee ajjeesuudhaaf akkumaan postii isinii godhetti wal mari'ataa turanii jechuudha wiskii dhugaa. Waaroo salphinaa jetti beerri biyya teenyaa tokko yaa. Taayyee farshuma san keessaatti ol ba'e moo samiitti gabbu'e moo eessaatti bahee eessaan dhageeffachuu jira. I have no idea. Anu gyogi namichi kun maali jeetiin konfiis taasii galee namni mataa qabdu namichi ogiin jusiif galagaa'ee nyurra akkaan haasa'u jiru sii galee dubbiin qolola keessa waan naati sii galee eessaan akka isaan dhageeffachuu jiru qoon qabu waan isaan qopheessanii pilaana isaan mana farshoo baasanii pilaana isaan wiski baasanii pilaana isaan ogii tigistii isaan shukkumtu baasanii ogii guyyaa akkanaatti jirra olti qab waan isaan godhuu deeman hundaa'u. La ilaha illallah. Afaanuma qabatanii jechuudha. Poostii isinii goonee jirra jechuudha. Baga injifattan, baga injifannee jechuudha. Itti aansuudhaan kabajamoof jaalatamoo miseensi paarlamaa, abbaan haqaa, abbaan dhugaa, hagartee biyya alaatan namni ibaadaa godhe, loon qalee, gaala qalee yaa Rabbi biyya alaa nageessi jee gosa yaamee kadhachiise biyya alaa dhufu. Rabbiin biyya alaa fide Dr. Angaasaan biyya alaatan namni kasi kadhatee dhufu san dhiisanii biyya galanii uummata kiyyaafin sagalee ta'a jedhanii uummata isaaniiti sagalee ta'uun isaanii ni yaadatamaa jechuudha. Uummata ifii ficcisiisu jiran, uummata ifii balleessu jiran akka gartee shaneen balleessaan jirre shaneen lama akka jirtu lafa nuu kaayanii jechuudha. Eega guyyas duuti dhaabbatte alhamdulillahi rabbil alamin. Kanarraagaa warroottan kanatti hin gammadin, warroottan kanatti hin quufin sigalee ijoollee ergamtoota godinaa fi aanaa fi hanga wanni irra guuratan tana deemaa pitishina mallatteessisiisaa jedhanii jechuudha. Pitishina maal? Ka hangaasaa paarlamaa keessaa baasu maali? Bar goftootii teenya arrabsee, gootota keenya arrabsee, beeytota keenya arrabsee, saniifuu waan gorraa ka'uu qabaa. Namni goftoolee teenya arrabse namni goototii teenya taqamadii keessa dhaabbattee suuraa nuu kaatu arrabse si galee Oromiyaa keessan jiraatu ja'aniitu uummata dhufan hay aboo gurbaan hongee jira je daangaan Oromiyaa saamamu jira je nageenye eeggamaan jiru je ummanni beelaan dhumaa jira je
hay hundara kun olal belan jartin tiyadu te qadiman kiyadu edalanis qarrenis gatorite qadiman kiyadu hay namni kun sagalee nu ta'e jenne filanne sagalee teenya ta'e duuba maal balleeyseeti angorra qabra deemta moon deemta jedhi kaadire isaan ergatan tana hudduu tana keessa hudduu daataa fixatte tana amata meeqa ta wayyaanee jalaan shorroqaa turanii daataan keessaa dhumte tana keessa aboonu guuysanii jedhanii gooftaa isa dawwala isinummaan farramaa fida jeen gooftaan wiskii tana dhugaati laal isinummaan farramaa dafaa fidaa jeen si gale hoggii farramanitti keessan qooqeen sun laal akkana kophee isa dheeressitu tana kaachaate akkana jechaa burtukaan miidha isaa bira geesse ate ምንድነው ዘ ወረቀቱ ቢዛን የቴኒ አፋን አማራቲን አማርኛም በይተን ረጎቲስ ተራፈ ነምኒ ስሪጣበት አፋን አማራም በይተን ይጀራና ማን በይተን የሮኑት አፋን አማራ ዱበት ይስኒን ገሉ ሲገል ሼር ጎድ ጨልጂዲ ሶ ምንድነው ዘ ወረቀቱ ተመጣ ቢጀቴ ሲገል ሃይ ወረቃንቱ ምርት አንጋሳ አንጎራ ካፍቱ ጀ የተን ፈረማሉ አንተ ቃርፋፋ ገበሬ አንጎረብት ይከነ ከተሳ ኡጊጀቱ ቃሊቲ ተበላቲ ጀን ብርቱካን ሚዴ ይዛዙ ሲገል ተበላቲ ነምጂ በረወያኔ ጅረሰቴ በረገርቴ አንጋዋን ተኮ ኻድሬን ተኮ ከንመ ዱፍቴ ቦርዲ ፍለኖ ዋን ፌቴ ጎዝብት አተ ይርከረዘ ሹጣም የቴ ሲገል ኮቤ ሳቶ ዞኒን ካቲን ጀም ፉቴን ኩ ኦሮሚያ ሴ ሲገል ተን ጆሌ ኡማን ቤኔ ገንቱመ ኸይሳ ፉዴ ሲገል ይረኻየቴ ቱመ ሰገሌ ነመረ ጩፍቲ ሰገሌ ነመረ በንቲ ኦሮሚያ ሴ እኒ ተመና ወማ አርከረ ጉሩተ አተ ይርከረዘ ሹጣን ይዴ በስባሳ ቅንጫቢ ውላች የቴንጃን አፋን አማራ ቤተ ጋይዚ ቅንጫቢ ለች ዳላና ከነስ እንጀነን ጋር ቡሉ ሰኑ ዳላና አማራ ኢጃወጂ ሲንጀቱ ጊጀቱ አከመተ ይዜ አከፈኛ ከና አፋን በንቴን ጀቱ ሲ ጫቢ ውላች እስ ማለት ድድቲ ነዝ ድድ የቴንጃ ይፉቱቱቱ የወቲ አጋ ቁርጡም ይዙን ሲገለ ገሌ ዊስኪ ተነቢዚ ጎዳ ወለጃ በገገመተ ወሬ አቃቀሲት ይፈቴ ይረዴቡዳን irredeebuudhaan namichi fuula rootoon tokko addisuu haraqeetiin jaangaa isin mirga keessanii addisuu araggaa yoo jettanii mirga keessanii jechuudha. Addisuu haraqeetiin jaani isin addisuu araggaa yoo jettanii mirga keessanii jechuudha. Anis mirga kiyya kan fedhe jaamu. Sigalee addisuu haraqee taayyee danda'a namicha dhugarraan deebine abbaa feete yoo ta'e hin beeku inni. laal inni akkuma aangoon isa biratti daldala qabeenya farshoo zinaattiin godhu bakka faayidaa dhuunfaatti oolfachuu sigalee akkuma addisuu biratti akkasitti aangoon laalamtu taayyee birattis akkasee tajaajiluuf yoo aangoo barbaadille taayyee maas adurree yookaan bashoo tana harkilachuu mirgaa jette oromoon ogii mammaaytu beekta akkas jechuun maal jechuu afaan oromootiin akkas jechuun taayyeen nama barumsa qabu akka keetitti osoon gartee wayyaanee jala shorroquu hudduun daataa fixattee aangoon harkan sigale nama barumsa isaatiin dhufe yoo aangoo kaabinee tana gadhiisees nama gartee abukaattoo takka gartee looyara nama barataa seeraatii jechuudha sigale waan fedhe ta'eetti fufuu danda'a jechuudha gartee abbaa seeraa ka addunyaa ta'eetti fufuu danda'a ka afrikaa yuuneenii ka gartee afrikaa ta'ee itti dorgomee harkatee afaan hunda beeka waan ta'eef itti fufuu danda'a jechuudha so taayyee kanaatu beela gujii takka beela nuti asirraa wacuu turre asirraa iyyuu turre asirraa wuuy jechuu turre taayyeen dubbatee jechuudha. Uummanni keenya gargaaramuu qaba maaliif dhimmi kun dhimma isa laalchisu beela jechuu weerara sigalee beela jechuu weerara gurguddaa beela jechuun gartee paartii nageenyaa wajji wal qabattu jechuudha. Uummanni yoo beela akkatti jiraatu hin qabu nageenyaa wajji wal qabatti jechuudha. Kana taayyeen ka'ee dubbatee jechuudha. Addisuu haraqee OBN rabbitti fedhe kana qabatee asii gujii geesse. Gujii geesse qaadiree fi qaabiree waliin qabee uummata fakkeesse akkuma bara wayyaanee san bar akkuma bara wayyaanee san sabantiinuu namni du'e hin jiru jechisiisee jechuudha. Sabantiinuu namni du'e hin jiru jechisiisee jechuudha. Faarsitee bultoonni tokko jala deemtonni tokko ambeeyta faarsitee bultoota kana hedduu akka ijoolleen teenyatti aartutti itti naafu maaliif wanni Afrikaatu yoo halaaltu taate namni tokko hogii karaa aangoo dhufu sirnaaf eenyuu tayaa biiroo tanaaf eenyuu malaa biiroo tana eenyuu tajaajiluu danda'a osoon hin ta'in eenyuun naa ergamuu danda'a eenyuun ergachuu danda'a eenyuun naa hijibuu danda'a eenyuu wajjin sirritti hatuu danda'a eenyuu wajjin sirri zinaa godhuu danda'a jeetti kanaan gamaaggameeti karaa aangoo fidataa jechuudha. Saniifuu ani gartee nama gartee madaalamee gamaaggamamee xiinxalamee karaa hojiin dhufin kan hedduu qeequun fedhu jechuudha.
garuu gaa dirqi taate dirqi taate ni mudattee tasirbitu ayyoo qaallitti sanii ni mudattee gaa qeequun dirqama natti hee jechuudha. Saniifuu warri kun warra isaan akkasii fidatan warra kana fidatan kana taayee gallakkisanii jechuudha. Taayeen beela siyaasaa fayyadame beeltee Oromiyaa keessa hin jirtu Oromiyaan quufaan maraatti mitirkishoo mara aboo Oromiyaan quufte yoo garaa Shimallis ka guddate taate malee obboleeyyan kiyya hin jirtu yoo garaa kaabinee ka gurguddate taate malee hin jirtu. Rabbi sodaadhaa uummanni Oromoo beelaan dhuma jira. Haadhaatu ilmootu haadha reefarra taa'ee luugu jira. Rabbi sodaadhaa tattaa guyyaa nuti jennuun ni didanii jechuudha. Wayi akkamitti taayirraa qabnee daddabe abootaa dubbiin Shimallee gurbaa namicha Addisuu Araqee kijiba tattaa osoon jennuuti irraa daddabde jechuudha. Taayeen bara aangoo dhabe taayeen faayidaa laallachuu deema taayeen kana godhuu deema taayeen aangoo jecha kana godhata uummanni beela'ee hin jiru armaarreen hin jiru addunyaan fiddeeti. Bloomberg, Washington Post, New York Times, Farsitee bultoonni gaa waan ina naasa'u kana beeki. Gubboo kafalamtuuf san seeyanii wi. Gubboo kafalamtuuf san seeyan siigale. Ogii Washington Post, New York Times juu akkaawunti nambarii itti fakkaata siigale. Akkaawunti joottoonii mire akkaawunti nambarii itti fakkaata. Ogii New York Times, Washington Post, Bloomberg, maali gaanarraa himi CNN, Al Jazeera jee ogii na naasa'u kana siigale. Hai akkaawunti nambarii nu gaafachuu dee jira ishee kaabuta. Akkaawunti nambarii as jalatti erganii jechuudha. Maaliif sammuun isaanii sanii walitti hidhaa jechuudha. Akkaawunti nambarii miti tanii nanaasa'u jiru. Miidiyaa addunyaati sigalee qabeelee Itoophiyaa gabaase. So dheengadda beeltiin jirtuu jettan dheengadduma tan. Arragaa rootichi fuula roottoo kun osoon ooleen bulin osoon ooleen bulini laggaa waan inni poosti godhe ni mul'ataa misitti. Neetworkii xiyyaa dadhabaadha silaa akka gaariittiin zuum godhee isin garsiisa la. Tiraa eegeen jaagartaa jala kanatti. Neetwork ana jala gasseeni laal. Na jala gasseeni laal. Nama miliyoona sadii beelawee. Nama miliyoona sadii beela keessa jiraa. Akkana yaa Rabbii Khaliqi. Hongeen dhawamee gargaaru jirraa jeeti. Laal. Guyyaa inni dhaqee laal kun amma guyyaa inni dhaqee gartee kun guyyaa inni dhaqee beeltiin jirtu taayee inni sobaa lakkii nuti quufaa 17 gaafa Itoophiyaa bara Haile Sillaasee sanu nuti beeloynee haadiree isaanii gujii jechisiise. Arramoo kun madaabaraan ati gartu kun gartaa madaabaraan ati gartu kun kan inni poosti godhee jechuudha. Jiraattota Oromiyaa keessa aanaalee gara gammoojjii jaasii galee. Dheengadda immoo aanaalee gammoojjii tana keessa waa takka hin jiran nageenyi guute, quufni guute, namni quufe, way qiyaamaan nu qabatte, hay akkamin nama quufe kana taayeen akkana jaa hongeen takka illee hin jirtu. Warra hongee dubbatu isaa hongeessu jedhanii nu abaaruu turanii jechuudha. Arra eeysaa nama miliyoona 3. Dheengadda kunoo gujii keeysaa namni beelee hin jiru jee. Nama miliyoona 3 eeysaa gabbaase. Yaa obboleeyyan kiyya. Mee Oromiyaan nama kanaatiin bulchiinsa jettee himachuu jirti. Oromiyaan nama kanaa bulchuu jira. Nama torbaan tokkotti hoggi 3 hijibu. Sigale. Nama torbaan tokko keessatti hoggi 3 na jala gasseen ilaali. Nama torbaan tokkotti hoggi 3 hijibu jechuudha. Garuu uummanni keenya waa takka nu badde. Uummanni keenya humaa nu bannee jechuudha. Uummanni keenya waa takka nu banne. Jarri kun maaliif waan kana godhu jira? Maaliif waan kana oofaa jira? Jennee laaluun dirqamaanaaf sirrattis. Dheengadda akkuma gartee beekamu shanee ijaaraniiti mana murtii nama manni murtii gallakkise hiisisuu turanii jechuudha. Maaliif mootummaa badhaadhinaa mootummaa dikteetara mootummaa seera mana murtii uummanni ittiin amanne uummanni akka seeran fudhanne uummanni akka mootummaa wajji waliin galle uummata waliin muufachiisanii jechuudha. Waliin muufachiisuuf yoo manni murtii asiin ati wala bajee gasi lakkise poolisii sitti erganiiti fuudhanii si hiisisanii jechuudha. Si adabsanii jechuudha. San gubbaa san qofa dhaabanii mana hidhaa keessa mootummaa mana hidhaati baasee nama jeesu. Abiyyi Ahmedii waan akkanaa godha. Abiyyi Ahmedii waan akkanaa goosise jechuudhaaf mana gartee keessa sirna Abiyyi gad diriirsee kana godhaa jechaan jirani. Biyya alaa tana laalimee warra iyyuu kana. Abiyyumaatti tana godha. Abiyyumaatti tana godha. Abiyyumaatti tana godha siin jaanii bara.
isaan pilaanaan godhu jiran sagantaan godhu jiran nama keenyaan gal nuti nuu galteeti hanga mootummaan kun gad dhaabbatee mootummaan kun gartee lafa nuu qabatu abadan hin dubbannu jennee ciniinnee usuu turre jechuudha. Eega mootummaan lafa nuu qabatee dubbachuu seennee jechuudha. Mana eega heera gartee manni murtiin kabajamu heerri mana murtiin kabajamu heerriin dalagu biitti tun biyya heera malee jedhanii sammuu uummataa keessa kaan booda mana hidhaa keessaas namni hidhamees nagayaan harkatu jechuudhaaf caasaa isaaniitiin maal godhuu turan? Caasaa isaaniitiin maal goosisuu turan? Mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesisuu turanii jechuudha. Mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesisuu turanii jechuudha. San qofa yoo dhaabbatan shanee mataa isaanii jaarrataniiti ummata keenya callaa gubsiisu ummata keenya gidirsu mootummaan nagaan eeysisna jedhanii akka guutuun Amaaraa fi Oromoo kun hundi kaanii hiriiratti baanii mootummaa badhaadhinaa tana diigan goosisuudhaaf sigalee itti yaadanii itti qophaa'anii dalaguu turanii jechuudha. Kabajamoof jaalatamoon Dr. Angaasaa Ahmed Ibrahim as keessa jiranii gabbahanii waan kana takka takkatti ziz godhanii qaq isaan godhanii jechuudha. Shanee isaanii nama fixu jira. Shanee isaanii Amaara fixu jira. Shanee isaanii sabaa sablammii fixu jira. Shaneen takka tabiroon jirtuu jee qaq goosise. Eega inni guyyaa san waan san dubbatee booda eega inni waan san dubbatee booda sigalee eega inni waan san dubbatee booda duuti Oromiyaa keessaa dhaabbatte namni nagaa harkate kara du'aatiin sigalee hin bakka isaan irraa kaan hin irraanfatin gaa Ameerikaan miliyoona meeqa Oromiyaa kennite jaalala Oromiyaatiif kenniteefi jaalala Oromiyaatiif kenniteefi jaalala Oromiyaatii miti jechuudha akka abiyyi ittiin diigamu akka gartee sirni kun ittiin diigamu akka mootummaan badhaadhinaa kun seerri badhaadhinaa ka gaddiriirfame kun ittiin jibbamu akka ida'amuun jibbamu sigalee dhumuuf ida'amnaa jee akka namni mootummaa tana jibbuufi irratti dalaguu turanii jechuudha. Eegaa Dr. Aggaasaan gabbahee zeero deebise booda chaansii takkaatu harkatti hafee jechuudha. Sagantaan deemu jiran jarri. Sagantaan deemu jiran. Abiyyi tana ni harka 100% harku jira jechuudha. Itti qophaawamaa jira yeroo gabaabduu keessatti harkuuf teessa. Waan hin beekurraa hin haasa'u. Harkuuf teessa. Sigalee harkuuf teessa. Isaanii harka isaanii walitti hidhaan hidhamee karaa mana hidhaa yaa'u harkuuf teessa jechuudha inshallah. Yeroo gabaabaa keessatti. Ergaa shanee tanaa fi du'aa fi waa hundaa'u seer-dhablummaa hunda Dr. Angaasaan harkaa dha'ee booda maaliin dhufan? Beelaan dhufanii jechuudha. Kana kasii mirkaneessu Oromiyaa keessa beeltiin jirtu. Oromoon quufa jirti. Oromoon gartee Shimallis dhukkeen Yukreen biyya alaatti qaaloo ta'e dhukkee ergannaa jechuun dhageenya isin. Dhukkee biyya alatti erginaa. Dafaa dhukkee daakaa. Dhukkee biyya alatti erginaa isaa jiru dhageenya isin. TikTok irra kadeemu kajoolleen ooftuun garree gurra keessanii hin dhageenye. Gurra keenyaan dhageenye jechuudha. Oromiyaa quuftuu fakkeessanii ummata Oromoo kagartee beelaan gidiran, ka beelaan dhumate, ka beelaan buqqe, kagartee haati reefa ilmoon reefarra teessee reefa luytu. Kana hunda cal godhaniiti Oromiyaa beelaan unkursanii ilmaan Oromoo beelaan ficcisiisanii Tigraay immoo quubsu jiran ilaali. Bar pilaanaa Ameerikaa wajji dalagamu jira, Awurooppaa wajji dalagamu jira, Ijiptii wajji hattoota keessaa fi alaaqa Oromootiin dizaayin taamee dalagamu jira waan kun. Yaa ummata keenya dammaqa rabbi sodaadha. Sigalee dammaqa keessattuu warri badhaadhina deeggarra jettan dammaqa. Namni dizaayin godhameetti kennamee dalagu jira jechuudha. Beela Oromoon hoggii beeloyte, hoggii lafarraa dhumte, hoggii gidirfamte, ummanni nagaa lafaa Red Cross Ameerikaan informeeshina dhabdeeti Oromoon beela'u. Arra Oromiyaa keessa moo Tigraay keessa irra beelti jirti. Tigraay keessa moo Affaar keessa irra beelti jirti. Affaar keessa namni dhumaa jira. Affaar keessa ilmoo fi haatima faamiliin guutuun dhumaa jirti. Faamiliin guutuun dhumaa jirti. Garuu kan halkanii guyyaa nyaata, gaaza, xaa'oo, maallaqa, birri itti deemu naannoo Tigraay jechuudha. Maaliif bakki guddoon warshaan diigumsaa bakki itti tolfamee Oromiyaa Amaara nama hundaa hiramu Tigraay jechuudha. Amma maal godhan gaafa Oromiyaa keessaa kun nuti shanee jalaa saaxille shaneen saaxilamte abbichuun haa galatoomu mootummaan federaalaa haa galatoomu sigalee abbichuu fi warri isaa wajji dalagu abbichuun kophaan dalagu beekan abbichuu hoggii jennu hogganoota gartee abbichuu duuba dhiira abbichuu duuba jirtu jira sigalee
nama tokko faarsoo zoon hin ta'in abbichuu duuba namaa jira. Abbichuun kophaa isaa dalagaa hin jiru. Heera isaan gad diriirsan jechuudha. Heera isaan gad diriirsaniin eega naannoon to'atamte. Eega shaneen to'atamte. Eega shanee guuruu eegalan. Eega shanee gartee dhukkee irraa kaasuu eegalan yaaboo keezii shaneen harkaa kuftee. Kara keezii shanee kanaan mootummaa laaffisuu hin dandeenyu. Wayi meeqam taanaa jiran. Ha keezii beelaa as fudhatanii jechuudha. Keezii beelaatis gaxoriinee jechuudha. Akkuma shanee saaxillisanitti. Akkuma shanee abaluu deeggara. Abaluutu waajjira akkasirraa shanee deeggara jennee takka takkaan shanee uummataa saaxillee mootummaa federaalaatii saaxillee mootummaan hogii keessaa fi alaan shanee daggala jirtuu fi tabiiroo keessa jirtu qaqqabu seenu aboo keessiin shanee nu harkaa nyaadhamtee tamiitti nuwaafi. Ameerikaa dubbisanii jechuudha. Ijiptii dubbisanii jechuudha. Suudaan dubbisanii jechuudha. Jara kana piroomisa seenameef ittiin sii dhufu jira sii jalarraa hin sii kaasu jira. Jarri kun aangoo harkaa qabaa Oromiyaa bulchu jira maaliif waan akkanaa jettanii ololaa kajuulleen ni jira sii waan isaanii piroomisa seenan Addisuu Araggaa takkalee uuma muummicha ministeeraa isin goona jedhanii ni piroomisni seenameef jechuudha. Wanni isaan dalagu jiran duruu naannoo irra guddatanii muummicha ministeeraa fudhachuudhaaf yoo waan kana nu gargaartanii namichuma kana isin irraa kuchiiftan muummichi ministeeraa sii jedhanii sii itti qophaawamee godhamu jira jechuudha. Itti qophaawame miskiinni kiyya kanan beeku. Miskiinni kiyya kanan beeku. Ashiballeesii fi abiyyi tokko fiqaatuu fi abiyyiin tokko maarree yoo isaan rakkoo qabaatan abiyyi maachirraa hin kaafne nama tokko bulchaa aanaatu haasuudhaaf yeroo fudhata. Namni kun caasa qaba. Caasaa isaa kana eessa jira? Kukkutu qabda haada isaa kana dura. Isa chumarra dhiifteeti jalaa haada kana cirtee qilleensa irratti hambisuu qabda. Yoo isuma qofa kaaftee kaasteen jaamtu caasaa isaa kanaan lafa qabatee waan inni bakkaan hin geessan dalagee bakkaan gahaa waan ta'eef. Yaa adeeru dubbiin siingal wanti wal keessa caafamtee jirti. So pointii tiyya deebuudhaaf keezii beelaa tanaas fudhatanii jechuudha. Keezii beelaa nuti jalaa saaxille. Oromoon beelaan dhumaa jira. Beela guddoo as deemu jira. Oromoon hin qotanne, hin facaafamne. Durriyyeetti gallachiftanii durriyyeen gamaa gamanaa Oromoo baacaa turte, Oromoo buqqisaa turte, Oromoo balleessaa turte, Oromoo gidiraa harkisiisaa jirti. Gudeeddiidhaan mana barumsaa irraa diiguun Oromoon hin qotannee Oromoo beelaa qabu jiraa jennee beela Oromiyaa tana saaxillee sigal. Beelti Oromiyaa addunyaa wal geesse. Dhoysuu dadhaban ittiin shaffanan. Joollee laayikii nu gootu fa'a, joollee sheer nu jalaa gootu fa'a, kaabbutaa jalaa sheer goote, taayyee jalaa sheer goote, hangaasaa jalaa sheer goote, laayikii gooteef ja'aniiti gartee hujirraa ari'u turan. Kaleessa buraayyurraa nam sadii ari'an. Sigal. Sababa laayikii viidiyooti godheef. Sigal. Sababa taayyee sheer godheef. Nam sadii ari'anii jechuudha. Isaan kana jiran maaliif beelti tun saaxilamti? Way maaliif akkana taati jedhaniiti qiyaamaan isaan qabattee jechuudha. Nuti ni saaxillee jechuudha. Ni saaxillee. Maaliif sirna kana lafa qabachiisuu barbaanna? Lafa qabsiisuu barbaanna. Turuu barbaanna nuti. Mootummaa kanaa wajji bubbuluu barbaanna adeeru dhugaa walitti himna. Laal mootummaa kabajamoon Dooktar Abiyyi hoogganan kana wajji bubbuluu barbaanna. Umrii isaa gabaabsuun barbaanna. Warri umrii gabaabsuu barbaadu bar Addisuu Araggaatii fi Fiqaaduu fa'aa jechuun bar nama bar Oromoo wayyaanee gurgurachuu ture bar. Kun Abiyyi gurgurachuudhaaf irraa deebi'a. Namoonni saba guutuu wali qabee gurgure nama tokko gurguruu irraa deebi'a Ameerika gurguruu. Numaatu Ameerikaan nama isaan gootee isinii Oromiyaa harkaa qaba. Kottaa Oromiyaa tana akkamitti caccabsina? Itoophiyaa diiguudhaaf isaan nu laaffatti Oromiyaa kaasuudha jedhanii. Sigale. Mari'atanii itti ta'anii. Sigale. Itti ta'anii viisisuu kaanii jechuudha. Soo nuti ni saaxillee jechuudha. Beela tana gartee akkamin nu jalaa dubbatan. Way jarri shanee keezii shanee nu harkaa balleeyse. Keezii shanee nu harkaa badde. Keezii beelaatiin nu dhufanii. Yaa Rabbi kamuma ijoollee tana duraata. Yaa Rabbi tiim qabrichoo kana duraa akkamta. Ja'aniiti gartee asitti gallakkisanii Addisuu Araggaa erganii OBN wanni taayyeen katabe kijibaa taayyeen ni sobaa kaa dhugaa himu Addisuu Araggaati. Faarsitee bultoonni joottoonni inti hundi wacuu turte. Wanta jechuu turte jechuudha. Kabajamuuf jaalatamuu jaaltaayyee jechuu turte jechuudha. Torbaan tokko osoo hin gahin hayyoonni hundi lafaatti ka'e. Xiqqaa guddaan lafaatti ka'e. Saboo edaawwanni jarri ijoolleen isinirraa himtu. Sa edaawwanni uummanni isinirraa boo'u. Utuun isinirraa boochu. Edaan dhugaadha. Edaan isin dhugumaan hannaa ta'e isan malee. Dhugumaan daldalaa ta'e isan malee. Dhugumaan zinaa ta'e isan malee. Dhugumaan farshoo wiskii ta'e isan malee. Dhugumaan gartee bargar cuunfachuu ta'e isan malee. Edaan sirna lafa qabachiisuutti hin jirtan. Edaan Oromoo abbaa injifannoo godhuutti hin jirtan. Edaan Oromoo fi sabaa sablammii waliin buusu jirtan. Oromoo biraa kuttanii Oromoo gosaan amantiin gandaan sigale.
Saayiziin dhaabbataa wali buusu jirtan edaanis intana jirtan jedhaniiti beela gujii sanirratti hayyoonni guutuun komatee jechuudha. Uummanni guutuun nu jala hiriiruu eegale. Dhugaa jala hiriiruu eegale jechuudha. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Baga dhugaa qabanne, baga dhugaaf dhaabbanne, baga dhugaaf